abba ganna kudha saddeet ga'ee faamiliin ittiin gaafatamuu jira. Kun mangistiin biyya keessa nama ilma shanii jaha qabu faamilii hidhaa miti. Waan kana gandarratti hojjechuu qaban. Wanni kun akkas malee hin citu. Walumatti deebi'a galgala ganama wal madeessi. So kanaafuyyuu dhiifama. Kanaafuyyuu wanni guddaan jiru faamiliitti deebineetiin ijoollee akkanattu kana maqaa isaa tokko tokkoon obboleessa kiyya jettee ilma beeraa kiyyaa jettee osoo waan takka irra hin dibne. Namni namoota kana beeku fuudheetiin ilmaan sikkoo mandootti jaarsatti kenname wanni kun faamilii bira ga'ee faamiliin ijaaramuu qaba. Faamilii irraa deemuu qaba. Tanuma isinin jechuu barbaadeete dhiifama. Abdi Kingi dhiifama. Galatoomii madda rakkoon qabdu dubbiin kun tutturteelleedha. Amma garuu nama gurguddaan irraa dubbatuun gaariidhumalleedha. Garuu jalqaba yeroo seenu sani Hafarsoon Jamaalin akkas jechuu tuquun suni xiqqoo waan natti fakkaate maaliifi dubbii Hafarsootu dhagahama ta ijoollee achii gadi hin dhagahamtu rakkoon qabdu si galte dubbiin ijoollee achii gadi Jamaal kana yeroo hedduu inni argaa yeroo isallee gaggara galchanii yeroo isatu waa jedhelleedha isatu ganda arrabse jedhanii dubbatanillee ni argaa fida viidiyoo san anatu gaafataallee jedhee nama viidiyoo isaallee barbaadaa ture in dhabe namni jiru namni fidu hin jiru viidiyoo wahii hin jirtu namni tokko eegawaa dubbate viidiyoo waraabama viidiyoo jira akkana jedhanii yeroo attaakisa godhanne argaa garuu wanni summee Jamaalin viidiyoo ma fidaati achi booda nama tokko akkasiin malee itti waan dubbatanii itti amanalleedha waan taateef nama dogoggora akkasii raawwatu miti jedhee yeroo ijoollee irraa dhorkaa turellee ture Hafarsoon garuu akkas jennaan Hafarsoon akkas jechuun san caalatti akka attaak ta'amu yookaan yammoo akka ijoolleen lamaan namni wanni hafee lulli akka jabaatu ta'a waan ta'eef sirrii miti jechuu barbaadeeti Hafarsoon immoo akkanatti fakkaatutti hawaasa ufitti saabuu fi warroota jajjabaas keessa jiran kanallee fiduudhaaf jecha dallansiisee ufitti fiduudhaaf illee gochuu danda'anatti fakkaate asumarratti akkasitti bira dabarra. Rakkoon kuni yeroo hedduu ijoolleen xixiqqoon warri hubannaas hin qabne warri yaada kanas wanni nuti dubbannu kun booda maal fida? Waan jedhe waan akkanaa kana tilmaamuu hin dandeenyetu wal arrabsa. Arrabni kun immoo garillee warra wal fiduu miti. Arsiin lamaan kun garana jedhee hayyuu arrabsee akkana jechuun hagan argutti namni hunduu namni as keessa jiru kun namuma maddii dhaabbatee waan kana dhaabaa jedhee lolu. Anamma nama hedduu yeroo hedduu waan kana dhoorkaa ture addaan waan kana akkasiin godhina please dhaabaa jedhee nama kadhachaa ture jechuudha. Achi birallee ol tartee har'a namni gurguddaan irraa dubbate. Garuu waan kana irratti hojjechuun dirqama keessan jechuu warra sirra jiru. Fakkeenyaaf eegel kaastanii irraa dubbachuu taate akka ajandaan kun xiqqoo guddatu gootan amma immoo dhaamsuun isinirra jiraata jechuudha. Karaa kamiin akka itti dhaamsitan karaa akka amma maddaan jedhu san hawaasa gandaatitti dabarsanii hawaasa sirna seera biyyaatitti fiddanii bifa sanaan irratti dubbatame nama waan tokko miidiyaa irratti gabbahee kutaa tokko maqaa dhawu. Ka hawaasa arbaayisaa dheengadda takka wannoo irratti argee jira yeroo warri haadha siinqetii fi abbootiin gadaa irraa waan kana dubbatan arrabsoo kanarraa yeroo dubbatan miidiyaadha yeroo dabarsamu argee jira waan kana argamee waan biraa ta'e hin beeku. Kanaaf waan kana lafatti gadi bu'anii sirriitti irratti hojjetanii akka ijoolleen tunis warri miidiyaa irra deemus waan san dhaabuu danda'u gochuun barbaachisaadha. Ammas nama waan kana hojjetuunis ni beekna. Tokko warri jibbiinsa waan akkanaa oofu. Namni warra waan akkanaa kana godhu namni kamuyyuu harka irra hin qabina. Abbaa fedhes haa ta'u. Abbaa fedhe anammas keessaa nama kamuyyuu waan akkasii kana arge rabbinatti agarsiise jennaan Jamaal maan taane wallaahi irraan callisu itti dubbadha waan danda'uun. Na dhaga'uu baate yookaan waan akkasii dogoggoree jechuudha. Wal shaffanuun kun dogoggora. Guddaadhaa maaliidhaa jedhanii harka lafa jalaatiinis haa ta'u waan kana wal shaffanuun hin barbaachisu. Nuti immoo waan kana irratti salphina yoo waan kana dhaabuu dadhabnu taate salphina waan taateef salphina kana bahuu ka danda'u nuti irratti hojjechuun keessa illee warri gurguddaan as keessa jirtan kun sirriitti ijoollee tana gadi dhaabuun harkaa mataa isaanii gadi dhahuun akkaawuntii isaanii san irraa harkatti balleessuun akka ijoolleen tun boru deebitee gandan arrabsine hayyuun arrabsine gootan arrabsine wanni kun numa jedduu akka guututti dhaabbachuu danda'u gochuun dirqama warra asirra jiruutu jechuu gurguddaan Jamaal irraa kaasee maddaa fatii fi warroota as keessa jiru guutuma keessan jechuu Mabruuk irrallee guututti waan ta'eef waan kana yoo gadi dhaabuu ka callisiisuu ijoollee tana irratti hojjennee dhaabuu ka dadhabnu taate gara biraatitti deemaa ol guddataa deemaa akkuma ajandaa uummata kaanitti ta'a jechuudha. Kanaaf yoo akkas kan goone taate waan biraatti uumamaa ammoo akkanatti ufii keenya illee walitti wanna jechuun gaarii miti galatooma rabbi yoo jedhe ima dhaabbatti.
اتفوف يا فرسا انه رمزة Ramzaan fakkaata. Farsoon biizii jiraatinna nu gate wal ga'ii irratti. بيزي جرى فكاتا رمزة دبت رمزة ننجر Wallah ani waan kanarratti ani isinummaan dubbattaniif dhageeffataa jira malee ani waan akkanaa kanarraa dubbachuun wantichi waan baay'ee gurra kennitaniif miti. Haa ta'u garuu egaa isin gurra itti kennitanii ajandicha kana guddisuu barbaaddanii na fakkaate akka laaletti gabaabumatti waan kana osoo gurra itti kennuu baattanii akkuma duraan arrabsanitti haa arrabsanii gamanas ta'e garanas ta'e haa iyyanii fedhan waggaa haga jiruu isaanii guutuu haa arrabsanii dhageeffadhu abbaa farsa sitti maa dhageeffadhu namoota waan kana oofan ajandaa baay'ee agarre ajandaa baay'ee asirratti deemu warra gurgurame gurra itti kennee guddisee akka inni miidhaa geessisu akka ajandichi dhageettii argatee asirratti olii gadi tatamsa'u godhe malee ajandaa kamuu abbaan fedhe asirraa farsa yoo warri feemasaa fi warri dhageettii qabu dhaqee ilaalin dhaqee irraan dhoorgin tokkoffaa amma ajandaa kana gaafa isaan waa arrabsan dhayxeetuma dhaabi rabbii jedhi dhaabi jechuunuyyuu beekamtii itti kennuudha isinitti marageeffadha gabaabumatti warra diyaaspooraa ta'e warra biyya arabaa kana keessa ta'u ta'e abbaan fedhe abbaa fedhe garaa gara galchu maal leenjisoo waaqoo guutuu fedhu tappeella maxxansee waan fedhe haa hojjetu gonkoma irraa gora gonkoma hin dhayxanii dhoorgina torbaan tokko ta'e daataan ka isaatii akka barbaade zaqazzaqee haa arrabsu waaqoo ta'e leenjisoo ta'e ka fedhe irrumaa goraame warrumaan feemasa ana isiniin jedhe ajandaa kenna kan ajandaan ijoollee kennaa yoo akkanan ta'in ijoolleen kenna gurra barbaadan tokkoffaa warra biyya arabaati warri kun maraate ruusa nyaatte afaan banti zimmi jedha irraa gora kafeete haa arrabsitu warra ijoollee warri gurguddaan warri yaada qabdan karaa san hin bayina jooyin hin godhina mana jara mee in argitan yoo ajandaan kun asirra deemen argitan afaan abantu wanti jarri fiddu takka hin jiru namni immoo kanaaf jecha wali buulleen jiru hin beeyna ajandaa baay'ee keessa tarree irra walitti illee buune waa baay'ee wal goonee jirra haga waa meeqa haga nutti kolfan takka goonee jirra warra ganda kaaniitu kan kenna hoo cal'isuudha obboleessa yoo cal'ise ila dubbataa salphisuun jalumaa cal'isu kan kenna kana isinitti badhageeffadha gurra itti kennatanii hafarsaa waan akkanaa kanas mana bantee namoota affeerta jechuudha tokkoffaa beekamtii kennuudha ajandaa dhufuuf beekamtii irraa dubbatuun beekamtii kennuudha waan ta'eef kana har'a booda abbaan fedhe zagazzagaa arrabsu itti kolfii bira ta'i chawu andaamsa kiyya kanuma yoo moon guddifnaa lakkii hin dhaamsifnaa akkasii gosa gabbuufnaa salphannee manaa wanta itti salphattu hin jiru takka sitti maal irraa dhaabbadhaa kanuma isin jedha akka raamsaatitti. Ramza galatoon abarta sagaleen kee jira assalamu alaikum Ramzaan jira sagaleen kee sarraan kiyyaa abarta Injira itti fufi injira injira abarta laal galatoon Ramzaa waan bareed dubbate jedhana abarta ammati waan kana fiddee irratti dubbiin tuni nama lama irraa kaate shamaruma takkaa fi dhiira takka warrumaa duraa akka nama wal jala jennu wal godhe kanarraa kaate argaa turre waan ta'eef deemtee uffata aadaa garagalchuu irra geettee uffata aadaa sanarraa deemtee gootota bira geettee jechuudha tokko guutummaa uffanni gattee fa'aatti. Dubbiin kun ammoo to'amma yoo akkanatti irraa haasofnaa sirra finnee irraa haasofne jettanii warri immoo waan san banatee goota gaddeebisu iyyuu maal jechaa irraa haasaa beekta. Iyyisiifnee akkana goonee dhufnee akkasi waan akkasii irraa haasa. Odoo kiyyaasini warri feemasaa kuni warri feemasa jettani waan kanarraa haasa'uu baattee farsaadha. Amma Jamaal laalme Jamaaliin fa'aa mul'isuu irraa beeku. Jamaal kaleessa seenee aniyyuu mucaa abdiyya sana argee ture. Kale torbee tokko guutuu waaqoo guutuutu gaddeebi'ee kun ishee ibsaa fa'aati maaliifatti gaddeebitee irraa saamaa ture. Torbee tokko guutuu jechuudha. Kalee gargar mucaan tokko abdiyya sunillee dhufee gama baalee kanaallee gootota gaddeebise. Anuu seenee kadhatu ture jechuudha. Eegalee Jamaallee dhufee kadhatee mucaa san kaasiise. Namni tokko gaafa asirratti yookaan waan tokko arge seenee gaafa inni kadhatee waan san kaasiisuyyuu kara biraatitti hiikanii deemanii nama asirratti ilaaltan kanallee waan dhufee waan sanirraa dubbate kara biraatitti illee deemanii arrabni irraa deemaa hin jiru. Namni sunillee ammoo dhageettii barbaaduuf waan san godhaara. Osoo warri feemasaa kun waan kanarra wal tuttuquu dhiiftanii waan kanarratti akkana gochuu dhiiftanii yoo danda'ame akka maddaan jedhe kana namni marti maatii irraa ba'e qaba. Ganda irraa dhufee qaba, iddoo irraa dhalate qaba, gosa irraa dhalate qaba jechuudha. Nama waan gootota akkanaa gaddeebisee arrabsuu
viidiyoo isaatti yoo namni kamiyyuu jechuudha. Nama firiin asirratti yoo goota tokko maqaa dha'ee gooti bakka fedhattu yoo dhalate goota akka gootaatti qabanya akka Oromootti jechuudha. Bakka fedhattu yoo dhalate ganda hin qabu. Goonni goota kamillee caalu hin jiru jechuudha. Waaqa guutuutiif nadhiin gammadaa ijuma tokkoon laalan akka firiitti garaagarummaa na biratti hin qaban. Waan tokkoma jechuudha. Namoota waan akkasii godhu viidiyoo waraabamee lafa jira. Viidiyoon kun hin jira. Tarii maatii nama sanii akka namatti dhageessuu dandeessanii yoo keessaa wal ijaartanii nam tokko maatii irraa baay'isaniin garasii ni dhaabamu taate ni dhaabama. Garuu asirratti ajandaa gootanii irraa haasofitanii irra yoo wal qaxitan boru kaafellee tiktokii isaa guddifachuu akka namni sun dhaqee nama sallaalu ta'uu dhageettii argadhe jedhee iyyisiisee innummaan wata akka hin beekne kun waan san irratti iyyisiisuudhaaf akkana godhe jedheetiin ofitti gammadee waan san irratti cimuu ta'a waan ta'eef dandeettan keessaan akka namni sun maatii isaatti dhiyaatanii maatiin isaa qabamuu danda'amutti dhaabu. Dadhabnaan ammootu waan kana osoo ajandaa gootanii irraa haasa'uu baattanii jedhee jechuu barbaadan. Waan dubbiin irraa kaate hin beekne waan ta'eef. Kanuma jechuun fedhaan ofirraa galatuma. Garuu irra guddaa maal akka ta'e Gabriyyee. Galatoom sagaleen kee jira gizee takka. Hin jira afar soomee ati wanti qabatamaa waan kana fiddeef maal meenuu himi ati. Miidiyaa gara naallee goonaa jedhee gaggaragalchee arrabsu garasiillee so namni kee bandi biraa waliin bu'uyyuu addaan dorgaa kun har'a dhuftu sooshaal miidiyaan fayyadamu lemman xixiqqoon ittiin kanaaf sila dursitaniitummaa namoota beektan namoota gorro. Abboo shabakaan keessi irra hin jiru akkanas dhaga'uu hin dandeenye. Shabakaan kee hin jeeqa miiti qabadhu. Miiti qabadhu namni biraa dubbatu shabakaan sirra jeeqa. Afarsa shabakaan kee jeeqaa jiraati miyuuti qabadhu abdii ukkume ati yaada yoo qabaatte amma waan afarsaa gaafachuu barbaaddan kanarratti wanni kun afarsaan akka ofiisaatitti waan bareeda fide ani akka mataa kiyyaatti bakkuma isaa yoo bu'e wanni kun wanni tokko wanni isinii dhaamu warri hin danda'amu jettan waan hin danda'amne rabbi nu uume asiin dura ilma namaa ijoollee bal'aa namaatu miidiyaa irraa ijjitu tanniin sodaachifnu akkaawuntii jaraa gumnu wanni goonu wanni dhabamu hin jiru garuu immoo ila wanti kun nu rakkisaa jira baay'ee hamilee namaa gattuqaa jira baay'ee keessattuu gootota arrabsuun kun hamilee warra jiruullee tuqaa jira biyya hamilee tuqaa jira dhugaa kennaa fi maalummaa kenna sharafa kenna hamilee kenna gadi buusu. Fatii waabee meeqi jedha kan mantooti yoo sirraa jiran dubbata. Fatii waabee dhaggeeffatu. Ayyee dubbata. Fatii waabee turii abdii hukumee. Yaa. Okay, galatoom ulfaadhu. Gizee takkiiqaa takka mee gizeen turkiin sirraa kan ilaa tokkoffaa Ibrahim Loodee gaafii ati gaafatte. Ani akka duraallee sooshaal miidiyaa seenaan jiru tiktok illee baay'een fayyadamu garuu gizee gootota nuuf jedhanii lubbuu fi qaalii san dhabanii fooreegan kana gizee ka garanaallee arrabsu gizee ka garasii illee arrabsu kamtu kamiin arrabsaa jedhina ajaa'ibaan sigalee ummata mataa miila arrabsu sigalee atama miila kee kana ni arrabsita mataa kee ni arrabsita ni arrabsitu jechuudha tokko gizee san garaan nama dhukkuba akka amma jettan kana miti maaliifi waan hadda nuti wallaalaan kenna waliin jedhu kan namni sirraa banatee dhaqee atillee jamaal godii illee kophatti dhiisee dheeni abdii hukumee illee kophatti dhiisee dhuun kana boru yoo akka tasaa namaan wal arrabsitu sanumaan si arrabsan waan isin kalee waliin jechaa turtan jedhanii sigalee nuti kaleessas tokko har'as tokko jechaa wanni turreef maaliifi abbaa keenya kana arsicha ta'ee bade sigalee odoo gara garatti dhalanne nu wayya ture. Garuu gizee kana namoonni gurguddaan asirra jiru kunniin maaliif ijoollee tana yookaan ammoo namoota kanniini ufumaa ofiitiin wal dubbisanii namoota haga sanitti dhiyaatan
warra dhaqee achi jala daawwatu namoota hedduu jira amma fakkeenyaaf an takka dhaqee daawwadeen beeku garuu arrabuma arga malee wallahi dhaqee daawwadeen beeku amma fakkeenyaaf hiriyeetti dhiyaannaa dhaqee daawwataa gara siillee ni kolfa warruma jalaa kolfu kana laalaniiti isaan itti fufan jechuudha yoo isin akka amma jettan kana irraa fagaattan dura ofii keessaniyyuu irraa hin qulqulleessine dhugaa rabbii yoo dubban hiriyees ramsaas argaatuma jirre koomentii isin jala dheetanii kolfitan isin laaltee arrabsiti sigalee irraa fagaachuu hin dandeenye kanarraa ammoo maaltu barbaachisa namoonni gurguddaa kana wallahi dhuguma isinitti maan ijoolleen arsii gamanaatis jamaal gadii ni qaanfatte akkasuma abdii hukumee ni qaanfatte nama meeqa qaanfatte mabruuk qaanfatte ijoolleen gamaatis nama qaanfatte keessattuu ijoolleen teenna nama qaanfachuu guddatti namoonni gurguddaan kuni ufumaa keessanii wal geettanii mana akka keenna duriyyee kanaa miti mana nama guddaa mana jamaal godii haa ta'u mana abdii hukumee haa ta'u mana maddaa haa ta'u yaamtanii lakki wanni kunniin ijoollee teen nuti isin ilmaan keenna isin jaalannaa jettanii otoo qorisitanii wallaa ijoolleen teenna nama qaanfatte hin dhiifti jechuudha siigalee yoo ufumaa itti jaalachuu ufumaa waan kana agartee ka gamanaallee ka gaganaa arrabsu yoo keessaan qabaatin waan kana dhaabuu hin dandeetta waan jedhuuf shumuuriin isin tuqee itti fufi abdii hukumee dhiifama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله عبدكم والكاف أكم جبت جركين نفيا. نجا كم فيا جرتا أبو مجرتا الحمد لله نجا ربيتي. جركين يفهم أني نقول عندك كان درسي أسوي في متي والله واني إلى الكجار ثم في إلى الكدبي والإبديتنا أردا كنيسة كيسان قال لي الحمد لله رجع فوان سنة كيسة قال لي أركفنا لي دوبتي رجعني ديبنيتا وقال لي بقولنا كجايبة كانت ترجع لي سرنان اللي دلقة شو اللي ديبني إمي أديم سواء كان موتو جاجا أما جمي إسا والأبو متي إنه والإبدي كان جدو لعبتشو نفني حاجة مكة نويدة نوفربي تبيكا أنا وان كان ديسي جرالي لقوما سنتي ما والله بالله جلو مساريتو ما سنتي ما وان كان يرجع ديسي أولي بولي جرا أما وانا كسيسة لقاو اللين برباد وارجو اللين فيروجي أمو بكتنا ما تسيفي دري بكتنا كلفتو ما تسيتاسي سيون أنجتاني isin arge namoota yaada bakka kanatti argee namoonni yaada kaleessa yaada waliin qoodannu bakka kana jiraannaan dhufe malee waan sana wanni keessa dabarre waan laaftu miti wanni ta'amaa turree fi wanni jedhaallee turre waan laaftu miti sunachi inni mataa dubbii ammootu jaran abbaan ilma ofii dhalcharraa aangoon qabu yeroo kana keessatti ati overeejii eegu miti andareejii waggaa 16 waggaa 15 waggaa 14 irraa abbaan yerootti aangoo irraa dhabu bira gahee jira jechuudha. Takka abbaan waa godhi waa sana godhi cal'isin jechuuni yeroo itti dadhabu bira gahee jira. Achirra dhaabbannee gaafa laallu garuu wanni nu keessa dabarre waan salphaa miti yaadattanii walitti bu'iinsa ilmaan arsee bakka lamatti addaan wal qoodanii gamanaa gamasi addaan wal qoodanii wal fixaa waliin jechaa wal qoqqoodaa wal arrabsaa turan sana keessatti lakki taateen akkasii gaarii miti wal nyaachuun nurraan malu wal loluun nurraan malu jennee wal kadhannee wal kadhataa turree qooda san keessa namu waan hirmaatee iyyaa turee lallabaa ture namuun yaadattanii hanga takka dhaabuufillee gaafa yaalii goonu gaafa dhaabne jennee bira geennu dhaabachuu dadhabuudhaan kun asii yoo dhaabate kun achi iyyuudhaan kun achi lallabuudhaan kun achi wal fixuudhaan osoo deemnu takka lama jennee bakka kana geenye. Inumaayyuu wanti kun fokkisaa ta'aa jira. Haalli jaarsummaadhaa kun ammootu gaaromina dhufu irraa dhaabachuu nu wayya warri jaarsa jenneeti waan kana faana deemnu dhaabachuu nu wayya jennee dafnee duubatti irraa sigigaanne. Haala nu duubatti irraa sigigaanne wantichi dhaabbataatuma dhufee inumaayyuu laaffataa dhufe. Namni gaafa atini faanan dhaabatin rabbii jedhii dhaabi cal'isi si wanni si kadhanne gaafa ati isaan hin jedhini lallabee akka saree ofiin duttuuti dutee waan fuudhu yoo dhabe ofii isaatii deebi'ee maratee ciisaa jechuudha. Ofirraa maratee dhiisa. Kana jechuun maali? Akkaan biti baante san lola araaratu boonsaa sanii aniin atiin feemasii ofiin jettu kun bakka kanatti akkana naan jedhan hagas naan jedhan waan akkanaa naan jedhan jettee atillee gaafa jecha laallatte gaafa jecha laallataa fiigaa dhufteetiin uummataan ka geetu taate adeemsi sun inumaayyuu dhaabachuu hin danda'uyyuu san daranuu si arrabsaa deeman. Ati dubbii malaallataa deemta bakka geette marattu. Bakka geette marattu yoo maqaa kan keera abdii hukumee gadi galo abdii hukumee kakkanaa gaafa naan jedhan akkana naan jedhanii jedhee mana biraatitti illee dhufee himatuma banaanin.
Guys, it's a shame for us. Wallahi billah, shame ina makabsisa. Wanna kana ko yani shame ina titaye yomme numayu. Hasa unu yuna tolu dide. Najib bisise wallahi billah. Kanaf dubbi mata ma jechu barbade. Jarana. Eh, kanama wajede nama rabse nama medulle njiru. In kijiba. Kijiba irragad ana. Kijiba hofonfola. Wallahi billahi. Inni mala kabarbadu astete asi achilaalte arguu danda'u qabdaatiin. Ijji gaara duubatti ilaaltee waan argin tamutaan of keessaa baasan jedhan san. Ati asii achi ilaaltee waan inni barbaadu waan inni fedhu yoo irraan beekini atuyyuu irra gadaanaa namaati. Maaliif isa komanna isa namaa waa jedhu komachuuyyuu hin dandeenyu. Nu amma komiin kenna guddoon eenyu jennaan si'ii isa san waan inni jedhu san dhuga jettee fudhattu san. Wanni inni jedhu sun ummanni qaraa wal qoode, ummanni qaraa wal fixe, qaraa wal diige, wal ajjeese, qoqqoodamne eessa qoqqoodamne obboleessoo? Jecha ijoollee homaa ofii guurtee raammoo raaratti qocattee garaa bof godhattee yaada ofii ta'etti miidiyaa kana gubbaa wanni jettuun ummanni diigama. Situ ijaare kolkoloo karaa gubbaatiitu ummata hawaasa bal'aa fi hawaasa jiraataa kana diigaafatamootu cinqamta. Kana argatte ijoolleen kana argatte kolkoloon karaa gubbaa ol baatee akka barbaadetti farfamaa nu araarsanii nuuf lallabanii obboleessoo wallaahi billaahi yoo barbaadde anuma mataa kiyya mataa gaggombisanii guyyaa guutuu haala labaa oolanii mee wallaahi na arrabsan jedhee anuma baay'ee dubbatu argitamee rabbii jedheeti wallaahi billaahi kilmaa takka dubbadhu gad ba'ee kilmaa takka anaan akkas jedhan jedheetiin ani eenyu ol inoon arrabsan eenyu ol ta'eeti. Ila dhiifa manaa godha ani jaarsummaa waan jedhamu keessaa ba'ee jira. Labsii ummata 218 kana gubbaa dhageessise. Waan jaarsummaa jedhamu harka jalaa fudhee jira. Na arrabsanii ummata Arsii arrabsanii ummata Baalee arrabsanii ummata Maalii arrabsanii no. Kolkolee kanaanii miti arsoomnii fi Arsii fi Baalee fi arsoomni dhugaa sun ummata kolkolee kanaan gadi dhaabanne. Hayyootaan gad dhaabatte laafsi fatii kiyya. Fixadhee keessaa ba'aa obboleessoo afaanii nan qabin. Hin fixadhaa dhiisa boo. Tana fixadheetu magasiidhiisa guddaanaa sa'u. Ummanni jabaan hayyoonni har'allee biyya jiran. Ila jajjabaan lafaaf lafee Baalee kana keessa deemaa agarsiisaa jiran. Nafooma sirna biyyi sun qabdu agarsiisaa jiran hayyoonni ammallee biyya jiran. Kolkolee miidiyaa gubbaatti akkana hafarfamtu tana dhugaa jetteen fudhatin. Kunniin kolkolee. Ijoollee ruuza quuftee fi ijoollee baargarii quuftas Ameerikaa kana keessa teettee bargarii fi piizaa kana garagattu qattee achi booda ol baateetiin Baaleen tuqan Arsii tuqan balaan buute maaliin buute dhiise kanneen wal beennaa hundi kennaa bar miidiyaa kana gubbaa wal beennaa bar. Tiisisni guddate qodaan buqisu. Ila allaattiin baarii fincoofte jennaani baariin bakteessaa fi miti baala gummaa isheetii fedhan. Ummata Arsooma, ummata Arsii, ummata Baalee, ummata Maalii xiqqeessaa fi miti ummata qaama ofiitu sila waan irraa qaanfatu irraa qaanfachuu hin dandeenye hadha Baalee farsiini gargar qoodam hadha ummanni kun salphata never in salphatu iyyuu in salphatu waata kan ta'u hin qoqqoodamullee ummanni kun yoo fedhe warri miidiyaa gubbaa ammallee walaa qoodu I don't care qoqqoodamanii faffacaanii jira.